goota tokkoon ati galata qabda, ati oolmaa biyyarraa qabda, ati dhalootaaf fakkeenya jechuudhaa fi goonni biraa akka boru dhalatuuf xurree saaqa jedhee namana. Hacaaluu Hundeessaa immoo gootummaa isaa firaaf aantee miti alagaanuu ni beeka. Hacaaluu Hundeessaatiif siidaan isaa warqeedhaan yoo dhaabbateefu dhaloota Hacaaluun Hundeessaa qabsaa'eefiif hin madaala jedhee yaada. Hacaaluun Hundeessaa siidaan isaa dhaabbachuufiinsa tokko keessaa Hacaaluun akka hin duune akka biyyeedhaa ol jiru ilmi dhiiraa biyyeedhaa ol kan jiraachisu immoo seenaa isaa akka ta'e waan ragaa ba'u waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hacaaluun Finfinnee keessatti seenaa hatamee hin falme, dachee hatamee hin falme, duudhaa tuulamtichaa, duudhaa oromtichaa qe'ee Oromootti jallatee cabee hin falme. Finfinnee irratti siidaan Hacaaluu dhaabbachuun Oromoodhaaf deebii deebisu in qaba jedhee tan amana. Boru iftaan illee waan keenya irratti ciccinee falmachaa dhaloota oomishaa deemuun gootummaaf nu qopheessa waan ta'eef Hacaaluun fakkeenya dhaloota keenyaati.